Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Alaamanni sa'a namni keessan nagaya. Eeyyee nigaa hordoftoota keenya har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'as badhaadhinni eessaa garamitti deemaa jira jedha. Akkuma seenaa biyya keenyaatti Itoophiyaan heddummina uummataan haa beekamtiyyuu malee akka heddummina ishee rakkoo ishee hedduu furachuu hin dandeenye. Waggoota hedduuf Itoophiyaan toora biyyoota hiyyeeyyii jalatti galmooftee biyya deeggarsa alaa feetu ta'uu ishee kan wal nama gaafachiisu miti. Mootummaan jijjiiramaa waggaa arfan kana yeroo gara aangootti dhufullee mindaan hojjettootaaf kaffalamu akka hin jirree fi kaazinaan mootummaa duwwaa ta'uun seenaa yeroo dhiyoo kan hundi beeku ture. Hooggansi badhaadhinaa garuu rakkoo biyyattii kana mudate furuuf karoora finoota kaartaa waggaa 10tti Itoophiyaa biyyoota Afrikaa jiran keessaa tokkoffaa gochuuf karoorfatee hojjechaa jira. Mootummaan jijjiiramaa erga gara aangootti dhufee waggaa arfan lakkoofsisus karoorri finoota kaartaa kun immoo kan karoorfame naannoo waggaa 2 lakkoofsisee jira. Karoorri finoota kaartaa kun funduratti maal nuuf godhaa isa darbeef immoo maal nuuf godhee gaaffiin jedhu keessa keessan jiraachuu mala. Haa ta'u malee karoorri finoota kaartaa kun erga eegalee waggaa 2 lakkoofsisus turtiidhuma waggaa 2 kana keessatti jijjiirama akka biyyaatti mul'achuu danda'an hedduu galmeessisuu danda'eera. Galma badhaadhinaa kana gufachiisuuf shirri dinagdee biyyattii kuffisuu keessaa fi alaa nurratti hojjetamus mootummaan tartiibuma karoora finoota kaartaa baafateen adeemaa jiraachuu isaa wantoonni nutti mul'isan hedduun ni jiru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana meeshaaleen alaa bitaman hir'achuun qaala'insi jireenyaa uummata biyyattii irratti daran dabalee jira. Kana jechuun immoo mootummaan hojjechaa hin jiru osoo hin taane kan durii caala halkanii fi guyyaa hojjechuun wantoota alaa bitamanii galan akka biyya keessatti oomishamanii bakka bu'aman gochaa jira. Fakkeenyaaf armaan dura qamadiin ala irraa bifa kadhaanis ta'ee bifa bittaan galaa ture. Yeroo ammaa kana garuu hir'atee Itoophiyaan osoo uummata naannoo miiliyoona 110 qabdu kadhaan jiraachuun salphina guddaa ta'uu hubatamee qamadiin alaa galu hafee biyyuma keenya keessatti oomishamee Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyi keenya karoora Afrikaa sooruu karoorfatee socho'aa jiraachuun ishee beekamaadha. Oomishni qamadii akka biyya keenyaatti eegalame kun abdii guddaa kan namatti horuu fi miidiyaan addunyaa wal harkaa fuudhuun Itoophiyaan rakkoo siyaasaa ishee mudate dandamattee fuula ishee gara misoomaatti naanneeffachuun karoora finoota kaartaa ishee Itoophiyaa Afrikaa irraa tokkoffaa gochuuf akka hojjechaa jirtu wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Karoorri finoota kaartaa Itoophiyaan karoorfatte kun oomisha qamadii qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii gama hundaan utubame galmaan ga'uuf cichitee hojjechaa jirti. Karoorri finoota kaartaa kun gama barnootaan, gama qonnaan, gama fayyaan, gama ispoortiin, gama geejjibaan, gama dinagdeen walumaa galatti wantoota guddina biyyattii kanaa fidan jedhamee yaaddame hunda irratti hojjetamaa jira. Karoorri waggaa 10 kun kaayyoon isaa Itoophiyaa Afrikaa irraa tokkoffaa gochuuf meegaa piroojektonni eegalaman oomishni kuduraa fi fuduraa, ashaakiltoota adda addaa, lageen Itoophiyaa hidhuun humna ibsaa akka maddisiisaniif, oomisha looniin, horsiisa lukkuun, horsiisa kaannisaan baadiyyaa biyyattii maratti dukkana balleessuun ibsaa waliin ga'uuf daandiiwwan biyyoota wal qunnamsiisan hojjechuun eegalaman kun karoora finoota kaartaa waggaa 10 karoorfaman keessaa warra akka fakkeenyaatti hojjetamaa jiranidha. Hudhaan dinagdee biyyattii gufachiisan keessaa fi alaa heddummatus Itoophiyaan karoora finoota kaartaa waggaa 10 karoorfatteen ol adeemaa akka jirtu daballiin dinagdee biyyattii ragaa guddaadha. Yeroo ammaa kana uummanni Afrikaa abdii guddaa Itoophiyaa irra kaawwatanii jiru. Sababiin isaas mootummaan jijjiiramaa hammam diina biyyattii kana irraa faccisaa hojii misoomaa finiinsaa akka jiru waan hubataniif isaanis biyya keenyaaf humnaa fi sagalee ta'aa jiru. Fakkeenyaaf nageenyi Itoophiyaa gaanfa Afrikaaf hammam murteessaa akka ta'e bareechanii waan beekaniif Itoophiyaa irraa abdii guddaa qabu. Kanaaf Itoophiyaa badhaate ijaaruuf harka tokkoon diina biyyarraa qolachuun harka biraan immoo misooma eegalame finiinsuun gahee lammummaa keenya haa ba'annuun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatiinaan affeerraa keenya. Hamma qophii wal fakkaatuun walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.